harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu. Kun oduu keenya kan guyyaa irraati. Oduu keenya kan guyyaa irraa waliin Ammurataa Obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi xumura sagantaa keenyatti nu faana turuu hin dagatina. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa Ona Munneessaa keessatti tarkaanfii fudhateen humna diinaa hedduu daareessuun dhagahamee jira. Utuu gabaasa kanaa urjii waan dhiyeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa Aanaa Munneessaa keessatti tarkaanfii fudhateen guraandhala 21 bara 2023 irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii fudhachuun itti fufuun godina Arsii Bahaa Aanaa Munneessaa keessatti diina adeemee jira. Tarkaanfii sababa neetworkiin bubbulee nu qaqqabee guraandhala 16 bara 2023 kibba bahaa Oromiyaatti Cibraan Jaalladhii Gammadaa Buttaa Heeboon Arsii godina Arsii Bahaa Aanaa Munneessaa ganda Heeman WBO iddoo addaa Curura jedhamutti lukeelee diinaa maqaa sakattaa fuubbaan haxeetti hidhuun tarkaanfii fudhateen 10 ajjeesuun 15 maduu adabeera. Meeshaan dhiqqeemmi 3 rasaasa 20 dugdaa diinaa irraa hiikuudhaan miseensa humna addaa 2 hidhannoo waliin booji'eera. Injifannoon kan uummata Oromooti. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa keessatti kaabinoonni biltiginnaa uummata irraa midhaan guuruudhaan uummata dararaa jiraachuun dhagahamee jira. Guutuu gabaasa kanaa urjii sabaa waan dhiyeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa keessatti kaabinoonni biltiginnaa midhaan namaa irraa guuruu uummata dararaa jiru. Guraandhala 21 bara 2023 murni qamadii alatti hidhinaan baatii 2 darbee uummata irraa dirqamaan bittaa fi deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa ampaayirii guuraa ture. Ammas qonnaan bultoota godina Arsii Bahaa maqaa deeggarsaan dararaa jira. Torbee darbee kana keessa dabbaarotaa fi milishoota Onaa Sirkaa gandoota baadiyyaa bobbaasuun qonnaan bultoota irraa midhaan qamadii fi xaafii walitti qabaa turan. Midhaan walitti qaban kana gandoota baasuun magaalaa aanichaa Gobeessatti kuusaa jira. Midhaan ergamtoonni murna biltiginnaa walitti qabaa jiran kana keessa geessituu maaliif nurraa gururtuu fi armaan dura kenneera amma maaliif fuutuu jechuun yeroo gaafatan akkatti deebisuun maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun hidhuun bira ofii doorsisuun akka jiru maddeen bilisootiif itti himaniiru. Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduu eegdonni impaayera Itoophiyaa dargaggoo tokko ajjeesanii jiru. Guraandhala 21 bara 2023 godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduutti eegdonni impaayera Itoophiyaa dargaggoo tokko ajjeesan. Eegdonni Koloneel Abiy Ahmad uummata Oromoo ajjeesuuf saamuu dararuuf bobba'an gocha isaanii abaaramaa kan itti fufanii jiru. Maqaa ABO sakattaa jedhuun kutaa waraanaa 114ffaa Aanalee Lixa Shaggar Cobii Gidambarii fi Jalduu erga qabatan ji'oota lakkoofsisanii jiru. Guyyaa dheengaddaa jechuun guraandhala 19 bara 2023 lola Aanaa Jalduu ganda Qarsaa Meertiitti lolameen kasaaraa jabaa waraana sirnichaa irra gahuun sababeeffachuun gocha haaloo bahinsaa nama nagaa irratti raawwataa jiru. Jiraataan ganda kanaa kan ta'e dargaggoo Baay'isaa Gonfaa Toloosaa kan jedhamu sababa tokko malee mana maatii isaa keessaa baasuun balbala duratti osoo maatiin ilaaluu rasaasa itti roobsuun ajjeesuun jiraataan gandaa bilisootiif gabaasee jiru. Akka jiraataan kun himetti dargaggoon Baay'isaa Gonfaa nama naamusa qabeessa maatii isaa gargaaruun beekamuu fi hawaasa ollaa isaa biratti jaalala qabudha. Dargaggoon kun badii dalaga yookiin WBO waliin hidhata qabaate osoo hin taane waanuma Oromoo ta'eef akka ajjeesan jiraataan kun dabaluun ifoomsee jira. Loowwan Booranaa hongeen dandamachiifaman Boorana irraa konkolaataan gara magaalaa Burraayyuutti buufaman kunuunsuu dhabuun miidhaan irraan gahaa jiraachuun dhagahamee jira. Loowwan Booranaa hongee dandamachiifaman Boorana irraa konkolaataan gara magaalaa Burraayyuutti buufaman kunuunsa dhabuun miidhaan irraan gahaa jiraachuun ifoomee jira. Guraandhala 21 bara 2023 balaan hongee kibba Oromiyaa qaqqabsiisuuf deemaa jiru irra deddeebiin karaa ogeessotaa fi jiraattota itti himamaa turuun irra kan dhorkate murni biltiginnaa miidhaa yeroo ammaa hongeen kun uummata irraan gahaa jiruuf furmaata waaraa laachuu hin dandeenye. Hongeen qaqqabe kan oomishni didee uummanni beelaaf saaxilamu hanga lubbuun dabruutti kan ga'e yoo ta'u
horiin ummataas marga dheedichaa dhabuun lafeetti baatee kan duutees hedduudha. Keessaahuu rakkoon godina Booranaa keessa mudate hedduudha. Murni biltiginnaa erga rakkoon ummataa hube keessatti ergamuun maallaqa hawaasni arjoomeef gargaarsa dhaabilee miti mootummaa dhiyeessan hiruuf yeroo gidduutti argametti loowwan Booranaa gara giddu galeessa Oromiyaatti geessuuf murteessan. Akka kanaanis loowwan hongee dandamachiisuun godina adda Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti fidanii turuun loowwan magaalaa Burraayyuu naannoo Awaash Meedaa qubsiifaman kun yeroo ammaa kunuunsa barbaachisu dhabuun keessaa kan du'an hedduudha. Kana malees huqqachuu fi deemsa dadhabuun bakkee irra ciisaa ooluun murni biltiginnaa loowwan kana balaa irra oolchee hawaasa gargaarra sababa jedhuun bu'aa siyaasaaf ummata irraa walitti qabuuf loowwan sana guyyaa fidan irraa kaasanii xiyyeeffannoo hin laanneefi. Akka namoonni dubbatanitti murni biltiginnaa ummata irraa bitee dhaabilee barnootaaf raabsuu fi tajaajila biroo irraa oolchuun osoo jiruu bakka tokko tursiisuun kun rakkoo dabalataaf saaxiluudha jedhan. Ummanni Oromoo godina Booranaa miidhaa hongeen irraan ga'een namaa fi loowwan isaa itti dhabaa jiraachuun ni beekama. Waraannii fi caasaan biltiginnaa godina Baha Wallaggaa aanaa Horoo Limmuu ummata dararuu hammeessanii jiru. Waraanaa fi caasaan biltiginnaa godina Baha Wallaggaa aanaa Horoo Limmuu ummata dararuu hammeessan. Gurraandhala 21/2023 murni biltiginnaa ummata Oromoo akka jeeqaniif waraanaaf caasaa isaa bobbaasuun qa'ee Oromoo jeequu fi ilmaan Oromoo boossisuun itti fufee jira. Humni dirqiin gadaa aangoo isaa dheereffachuuf hojjechaa jiru godina Baha Wallaggaa ona Horoo Limmuu keessatti karaa waraanaa fi caasaa isaan dararaa jabaa ummata irraan gahaa jira. Aanaa Horoo Limmuu keessatti saamichaaf gudeettiin hidhaa fi ajjeechaan geggeeffamu daangaa waan darbeef hawaasni hedduun qa'ee isaa irraa buqqa'uun bakkoota birootti baqachaa jiraachuun dubbatama. Hawaasni magaalichaa ilaalcha siyaasaa yakkamuun alatti bahee galuuf wabii dhabuun jiraachuun dhagahamee jira. Namoonni waraana biltiginnaa waliin ta'uun ummata dararaa jiran bulchaa aanichaa Lammaa Abbabaa fi itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa obbo Fiqaaduu Qaaniyaa ta'uun baramee jira. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessinaan caasaa waraanaa fi bulchiinsa aanichaa keessatti bobbaafaman jireenya ummataa goolaa jiraachuun maddeen bilisootiifis eeranii jiru. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin amma walitti deebinutti qophiilee Bilisootiif afan waliin turtii gaarii isiniin jenna.